fakkeenyaaf wanta hojjettu nama biraayyuu si biratti jiraachisuu danda'a akka yaadutti. Siif hiriyaa kee waggaa ja'a zanaafata waggaa tokko hojjettu waggaa ja'a caala nyaattu. Maaliif warra gurguddatanii nyaata baay'ee nyaatan sana uffatan minaaminteeshinii sana godhatan miti ati. Xiqqoon kun maal nyaatti mee? Ati tuna bira jiraattee dhugaa dubbachuuf koorraa kuteesii kennee innaan nyaatteen quuftuyyuu. Jechuun nyaatteen fixxu jechuu barbaadeetan. Nyaatteen fixxu koorraa kuteesii kennaan nyaatteen fixxu ammallee xiqqoodha. Guddaatti of ilaalin siin jechuu barbaade. Waan biyya baay'ee xiqqoodha bar dhugaa wallahi. Ilaal ati bakka argitu qofa argite garaa kee argite amma dhaabii kee of arguu hin dandeessu. Umuriin kee xiqqoo dhaabiin kee xiqqoo bakka ijji kee argu qofa argite wanti hunduu xiqqoodha beektaa? እሺ لا حول ولا قوة إلا بالله هاي Kanaafuu ija namni bakka wal fuunaa girrii goon keessumayyuu dhiirri areenni isaanii asiif asiin guutee lapheen isaanii kun dalgeessa fakkaatu fa'i dhufanii I love you gaafa jarisiin jedhan laa eelaa uzurree hossiisu jedhiin dhugaa dubbachuuf. ወይኔ ጉድ ነታኩሬ አመቆ ያዳ ቱሬ በሬ ያቆረታ ኢሱ Qoy maal balleessitee umurii kanaan hidhamtame ati natti himi? Maal balleessite mee? ani maal beekan namoo hunda heeruminaan jira ani sidhaa namni kun jech na hidhuuf deemanidha heerumi booniyyeessi ga'ee jira jedhan bar maaltu nageeme maal argee maal ani Ilaan akka obboleessaatti wanta sitti himu tokko jira dhaggeeffadhu. Warri heerumi siin jedhanu kuni yoo shamarran ta'e isaan heerumanii abbaa manaa ofii jala jiru tokko isa kana sirriitti gadi fageessee ilaali. Yoo abbaa manaa bira utuma hin gahin akkasumatti qilleensarraa wal fuudhanii akkasitti jiru yoo ta'e isaan heerumi siin jedhanu ammallee qilinxoon seenne tokko jedhu ganaa argu dhaqani. Dhiirundi qilinxoo nama galcha jechuu miti. Ati umurii kanaan qilinxoo galuu hin qabduudha amma wanti nu irratti fokkas gochuu qabna. amma yooniin heerumee jechuudhaan fakkeenyaaf ani amma yooniin heerumee abbaan manaa kiyya wajjin jechuun abbaan manaa kiyya isaa sadarkaa umuriidhaan naangitu tokkotti osoo hin heerume bar like oliin guddannaa waan hundumtiyyuu sammuun keenyallee bifa tokko yaada jechuudha. Yaani nama gas guddatee narra ol kutee miti. Namni guddaan namarra ol kutee inni yeroo hundumaa tokko yaada bakka like taphni itti mul'atu fudhadheen bashannansiisaan itti mul'atu akka daa'ima yookaan akka dubartii takka wanni tokko ishii barbaachisa jedhee itti mul'atu kanas jireenya daa'ima dhaltii mana taftii bakka kanuma jechuudha. Kanaaf mee like kana umurii kiyya gitu osoo inni itti heerume amma Wantan sitti himu dhaggeeffadhu. Tokko aboo namugee jiramu dhiira reeda qabu dhiira areenni isaanii asiif asiin guutuu ta'e asirraa laphee kanarraa rifeensa irratti baay'ate isaan akkanaa tokko ittuma hinaaseen silkii jalaa kaafte maaliif beektaa? Warra kanaaf beektaa? Warra kana umuriin keetiif umuriin isaanii walii adda. Namoonni akkanaallee fuudhanii utuu ilmaan qabanuu utuu haadha manaa lama fa'i utuu qabanuu I am single jedhu sii galee maluu inni sitti dhiyoodha waan ta'eef. Amanuun hin ulfaata namoota akkasii. Sii galee nama amansiisu waan ta'eef. Wallahi bar I am single jedhu bar. isaanumti areeda akkanatti baasanii namoonni guddaan jechuudha. Areeda akkasitti baasanii haadha manaa lama manaa qabu garuu singiliidha ofiin jedhu. Maaliif? Qilinxoo ilal isii sana qilinxoo galchanii jiru. Amma si sadeeffatanii siis qilinxoo si galu gaafa si fuudhan tokko bilbila kee sirraa fuudhu gaafa si fuudhan bilbila kee ati miidiyaatti fayyadamtu sirraa fuudhu. Lama huccuu egaa ati yeroo bashannanaa uffattu mana kana keessatti surreema tokko uffattu fuudhanii hin qabaru na awwaalula. Silkii Nookiyaa tokko sitti bitu. Silkii Nookiyaa sitti bitu. Shiriyaan isaan sii kennan shiriyaa isa dura ofii qabatanuu sii kennu. Isa ofii bitanii kaanii ofii isaaniiti. Ofirratti barmaju jechuudha. Dhiirri tokko sitti dawwalee yookaan firri wayii sitti dawwalee intalli wayii yoo saatii dheeraa sii wajjin eenyu naasofte
xiffiitu jira sii galee wallahi wayii halliin jedhee kun normaalii jiru bar kanaaf dheeresii ta'uu akkamisitti fakkaate egaan siif raameksiin kana dura akka raameksii sana laal raameksii yoo waliin taaneesi namoota akkasii filadhu namoonni akkasii baay'ee gaariidha si biratti umuriin keessa wal gita isa dhugaa dubbachuuf wal guddifatu waliin Isa hawaii raameksii natiin kaasir raameksii koo namoota akkanaan jedhu namoota akkasiin jedhe bar inni namoota nama akka isaatu hin barbaadu osoo nama akka isaa barbaade silaa isa wajjin hin jiraatu. baay'ee namoota akkamii beektan ati immoo si yaada kee Nama akka jaalallee kiyyaatiif fedhaan. nama akka jaalallee keeti. Okay. Mee miidiyaa kanarraa gaaffii tartiibaan wal gaafannaa. Miidiyaa kanarraan eenyutu utuu nama akka eenyutti heerumte fakkeenyumaaf nama akka eenyutti heerumte utuu immoo eenyutti heerumte eenyuun dinqisiifatta namni kun utuu abbaa manaa koo ta'e jettee kanatti yaaddu jiraa? Miidiyaa kanarraa ani jaalallee kan koo malee nama takka osoo namni kun kan koo ta'e midhaan jedheen jaalallee kan koo qofa. Jaalallee qabdaati silaa? Ganaa dhufa kaa jaalallee kan koo. Okay. Saganaa dhufu jechuudha. Tole. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qoora tabaaliif akka naasuuf taate. Wayne. Alhamdulillah. Wayne balaachoo. Jaalallee qabda seerri fadhe bar dhugaa dubbachuuf. Rakkoo qabanii ati inni heerumiin kan jirtu yoo ati dubbiin kan kee kun amma naa galu jira maal jechuudha qo'e. Wanta siin jedhaa siin galu baratan mallee wanti hunduu siin galu daa'ima wallahi dhugaa dubbachuuf xiqqoodhaan mallee. Dubbii faayil manaajerii keessaan beektu wama namni afaanii baasee dubbate qofa sii gala. Ati bari heerumiin gizee jettu jechuun akka obboleessi tokko kan na gorsitu na fakkaate malee akka amma jettu kanatti akkuma obboleessaatti si gorsaara garuu yoo jaalallee qabaatte wanta baay'ee waan hin haasa'eefan egaa na rifachiise kanumaaf han rifadhe malee wanta biraatiin. Jechuun yaa atiillee sooshaal miidiyaa kanarraa osoo jaalallee akkamii qabaadhe yookaan osoo nama akkamitti heerumee jettee yaadda kan jettuuf ani sooshaal miidiyaa kanarra nama tokkollee hawween beeku. Bas ani kan hawwullee kan hawwuuf ta'ullee jaalallee kan qofa. Ani nama biraa miti. Jaalalleen kee sun eenyu inni natti mikaa? Waatu jira bara dhugaa dubbachuun waatu jira. Wanti taate jirti. Jaalallee kan kommu inni yookaan ganaa dhalataa yookaan ni jira yookaan adunu yaani. Tole. Okay. Jechuun wanta si gaafadhe wanti yaadumti si keessa jiru nama akkamiitu ta'e isa jedhudha malee yaaduma fakkeenyaaf namni dhibuu dhiisuu danda'a. Haa ta'u anamma fakkeenyaaf ati haadha manaa akkamii barbaadda yoo naan jette haati manaa barbaadda. Haala isaa himi jechuun jirta moo akkam yaadni? Haala isaa amala isaa nama akkamii akka ta'e nama akka hawwitu jechuudha. Hawwiin kee. Nama mana akkaanii jaalladhu nama mana akkaanii fedhu haa ta'u. Nama akkaan jaallattu. Nama mana akkaanii fedhu nama mana akkaanii jaalladhu. Nama akkamii feetan nama akkamii immoo feetan. Sitti meebar nama mana akkaanii jaalladhu sin jedhu. Inni si jaallachuun murteessaa miti ati jaallachuu qofaa? Inni maal dursee na jaallatee barani akiru zamaan. La akiru zamaan miti kan jedhamu man zamaan jedhama. Akiru zamaan. Begitanni akiru zamaan muskilteen wallah. Akkana taadamni harroon waraabadhaanii laa turee jira laa hin waraabadee harruma immoo dhufee na waraabdan taanan laa. No. Ilaa wanta isin jedhu bichaa dhugaa dubbachuuf isuma dhugaati isuma jechuun kun nagara kun isuma namni
dhaamsa isa dhugu jechuudha isa qoosaadhaan adda ta'e jechuudha. Namni gaafa namoota akka keetii kana babbare wallaahi tama baay'ee bareedda bakka waan hundaan guutuudha jechuudha. Namni gaafa namoota akka keetii kana arganii amala hin qabne wayii bitatu sii galee. Akkam. Amala hin qabne gaafan jedhu tarii keessa isaanii yoo amalli badaan jiraate yookaan baakgiraawundiin isaanii yoo amala badaa ta'e sababuma si jaallataniif jecha amalli inni isaan booda jirus hin qulqulleeffatun amala gaarii godhatu. Amala laphee isaanii keessa jirus amala gaarii godha. So yeroodhaaf yeroodhaaf onnee kee hatuudhaaf sii galee jaalalaan si booji'uuf godhatu. Namoota akkasiirraa of eeggachuu qabda. Dhugaa dubbachuuf namoota akkasiirraa sirriitti of eeggadhu. Nama jaallatte caala ammas nama qo'istii Saaraan kuni Saaraa Dubbaa nama jaallatte caalaa nama si jaalladha. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtuu qorataa booniyyee.